Maallaqanaaf galchi malee. Erga maallaqanaaf ergitee turtee tabar. Garuu mucaan hiree jedhamtu sun waan injifattu sitti fakkaata. Namni hundumtuu waa'ee ishee haasa'a bar. Waa'ee ishee illee amma jiituuf giiftiin haasaanii olitti ishee eega. Barattoota baay'ee ciccimoo ta'an turreetti hirmaata. Baran ammoo barataan baay'ee cimaa ta'e tokko gumii kan jedhamu dhufee jira. Siif kaffaleen natti fakkaata. Waan maallaqa kee barbaade si gargaaris ta'e fakkaate. Atis nuffii tokko malee haasofsiisuudhaaf yaali. Ati naaf hin kadhattu? Miin ilaala. Tole. Baga bara haarawaa 2018 nagaan geessan jecha dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjettuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saalooniitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa 10% kaffaltanii, 30% immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe 60% immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa 30% ture namoota 20f 35% godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aasiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Hiree akkam nagaa keeti? Gumiin jedhama. Nagaa akkam? Osoon sin dinqisiifatiin darbuun barbaadu. Waa'ee kee waan baay'ee dhageera. Osoon qaamaan sin argines dinqisiifadheera. Amma kana moo? Eeyyeen dhugaa. Tole, galatoom. Yeroo baay'ee sitti nima hidhee qofaa keessi argachuu hin dandeenye. Yeroo kanatti namni akka kee qaxalee taate ogeettii taate argachuun baay'ee ulfaata. Miisi malee ganamaan nattoo istee nan ajjeesin. Waan kana waan xiqqoo arbeessite sitti fakkaata? Arbeessuu dhiisuu koollee garuma fuulduraatti ilaalla. Ammaaf garuu waan an dhagee irraa ka'uun barattuu akka kee wajjin darii tokko keessa taa'ee barachuu kootti baay'ee gammadeera. Waan kana amanii fudhachuudhaa baadhus si galateeffachuun ala homaayyuu jechuun danda'u. Fudhadheera. Kan koo jetta malee waa'ee kan keessa waan baay'ee dhageera. Dhugaamoo sababan akkasiin jedheef duddanaa deebisuu keeti? Lekki barataan jinneesii ta'e tokko siniif dhufaa jira qophaa'a. Hanga jedhanii cimna kee leellisanitti maqaa kee dhageera. Kun anaaf garuu qormaata biraadha. Qormaata akkamii? Kun amma akka namoota miidhu beektaa garuu? Akkamitti? Expectation jechuun wanta tokko humna keenya ol yaannee hamma yaannee sana ga'uudhaa yoo baanne hamileen nu cabaa hin gaddina. Isallee dhugaa keeti. Anis waa'een koo amma kana ol ka'ee odeeffamee hamma naaf odeeffame sana ga'uudhaa yoon baadhee meerree waa'ee mucaa kanaa inni amma kana ol ka'ee odeeffamaa ture jettanii isinis natti gadditu ta'a. Akka akkasin taaniif nama jedhamte sana ta'uudhaaf mudhii kee hidhadhuuti sirriitti hojjedhu. Isa wajjumaan ilaalla. Hiree fi gammeen walitti araaraman miti.
Amma yeroodhaaf akkas fakkaate. Garuu wanti nuti yeroodhaaf. Akkasnatti hin fakkaatu. Gammeen baay'ee gaabbeera. Kanaaf waan ishee miidhe fakkaatee ishee kiisuuf baay'ee carraaqaa jira. Akkasa wal jaalachaa turan dagatte moo? Kana qofa miti. Gammeen jirraa waliin araaramuufis dhiifama gaafachuuf baay'ee yaalaa jira. Ati hojii biraan qabdu moo kan waa'ee kana odeessaa ooltu? Eenyutu immoo si gaafate? Lakki jechumaafan jedhe malee maal la galche? Maarra akkas hin galchine erga beektee maal akka dubartii oduu asiifachi oofta. Akkas taanaan maaliif jabanaa dhaabbattee buna kee danfifataa oduu asiifachi deddeebisaan ool ture? Dhiiseeraan bar amma sadagadhu. Dhimmiinsi barbaadeef isa kana miti. Kanaaf waan dhufteef dubbadhu ka. Maal waan meeqa keessa culluq jettate? Tole, dhiifama. Amma oduu kee dhiisiti maaliif na barbaadde? Kan insi barbaadee fi firii akkan kan koo godhadhuuf akkana gargaartu waadaanaaf seentee turte. Isa akkam goote jedhee si gaafachuufan dhufe. Milki, kun waan baay'ee salphaadha. Garuu immoo giiftiin oolmaa tokko malee huuba ija namaa keessaan fuutuu isa jedhan dhageessee akka jabee mayyaada. Otoo wanti kamiyyuu ta'ee an sinaman. Garuu ammaaf immoo sinaman. Kanaafuu waan naan jette akkan siif godhuuf atis waan ansiin jedhe sirriitti naaf gochuu qabda. Addunyaa mata akkana. Give and take. Kennitee fudhachuu jechuudha. Baay'ee kosta dhugaa. Nama na taasisa osoo argadhe kana caalaan odeessa bara. Gaarii yeroo kana nama akka kee taphatee nama taphachiisu miti kan dhibame. Egaa sirriitti na kunuunsaa jechuun namni akka koo lafarraa badaa jira gatii ta'eef. Ani kanan jedhu dorgommii gaaffiif deebii yeroo darbee akkan qophaa'uuf natti himtee turte. Ati ofii kee qophaa'aa jirtaa garuu? Maaliif? Dorgommichaaf ika. Meena dhiisi maaloo. Akkam? Jechuun ani barataa cimaa miti. Akkasumas dadhabaa miti garuu sammuu beekumsa waliigalaa sammuutti qabatee cimaa na taasisuu hin qabu. Tarii waan hin barbaanneef ta'a. Moo hin danda'u jettee gatii sammuu kee amansiisteefi. Waan ani hin dandeenye nan danda'a jedhu osoo yaade sammuun kiyyaayyuu harka isaa mataarra godhate waan natti qoosu sitti hin fakkaatu. Sirumaa sammuu kee kana waan harkaaf afaan qabu hin gooneeti. Akka warra motiveeshinaal spiikaroota waan ani hin dandeenye nan danda'a. Ani qaxaleedha gochuu nan danda'a jedhee kan of goyyomsu barbaadde. Gomi ani deemuun qaba jedhi nagaatti. Maani rakkooti isin gidduu jira moo? Homtuun jira. Garuu yeroo waadaa naaf galtu anaafis waan naaf gootu qabda naan hin jenne. Waadaawwan tokko akka manaa fi daandiitti. Hammamam oolanii bulaniin haaromsa barbaadu. Tole maal akkan siif godhu barbaadde reem? Ammaaf jechuun koo yeroodhaaf bakka oolmaa gammeetii fi hiree akkati na hordoftuun barbaada. Akkuma ati beektu kana booda firii amanuun baay'ee ulfaata. Anaanis bari gammee fireeni isan kanaan dura godhe irraa kaanii nan amanani. Kuna nama halla galchee mala barbaadde fayyadamuu dandeessa. Tole. Kanaaf ani itti dhiyeenyaan hordofta siin jedhe. Isa homaa yaaddeen. Kan koo immoo akkam goota jechuun dhimma firii wal qabate. Milkiin dagatta natti fakkaata. Akka firiin hariiroo warra lakkuu haaraa dhufan sana keessaa nama tokko waliin jalqabde kan natti misidhamti. Eeyyee maalidha? Erga akkas ta'e firiin isaa waliin lolle taanaan akkamittiin firiin kan kee ta'uu dandeessi. Yaada tokkoon qaba. Ani firiidhaa fi gurmuu wal lolchiisa. Ati immoo akkuma beekamu gammeedhaa firee wal lolchiistee gammee kan koo goota. Waliif galle?
Waliif galleerra. baay'ee nama gaddisiisudha. Dabalatamuu jaalala addaasiif qaba. Akkamitti barti? Natti nimtu akkamitti barti? Hiree, xiqqaatuyyuu akkan muriinsi caaluun dagatiin. Giftiin anaan na jaallatti. Akka na jaallattuu fi kan ishees immoo akka na godhachuu barbaaddu yeroo baay'ee natti himteetti. Ani hin barbaadu jennaan maal akka isheen naan jettee beektaa? Maal siin jette? Wanta hundumaa yerootu fura naan jette. Kanaafuu maal naan jechuu barbaaddeera? Kanaafiyyuu an keenya seeruun ni fura. Waan gaarii irra jirtu ammoo maal jechuudha? Ganama eenyu wajjin asii arge? Osoo hubatiin waan hin taane yaadiin. Ani maal godhin jedhe? Maaliif akkati bukkee deemtu naaf gala bar? An obboleessa keeti. Sanuu immoo lakkuu kee. Waan gaarii qabatteetta. Jechuun kana booddee jiini'eessota lamaan gidduudhaa mucaan dhalatu akkam akka ta'u yaaddeettaa? Tasgabbaa'e. Anaafiree gidduutti wanti tokko iyyuu hin uumamne. Gara fuulduraattis hin uumamu. Sababaan waa'ee ishee mana barnootaatti dhagaa tureeffan ishee hordofaa ture malee waan biraaf miti. Maarree maalin jedhe? Wanti baay'een bar dinqisiifannaa irraa eegala. Si dhukkubaasiin hireen bar nama namoota baay'eedhaan marfamtee jirtudha. Inni hoomaa waan haaraa miti bar. Wanti guddaan obboleessa koo ati dorgommicha keessa galuudha. Wal dorgommii gaaffiif deebii beekumsa waliigalaa bukkeetti immoo wal dorgommii jaalalaa ennaa eegalte isa dhiistee isheen si duukaa buuti. Antasa waan akkasii yaadu. Hin gowwoomiin mucayyoo kana fakkaattu irratti illee du'uu qabda. Ingo haigalu. Hiree mi'aati eegali. Toli, bineensi onnee sadii qabu kamidha? Maal? Bineensi onnee sadii qabu kamidha? Onnee sadii? Lakkii nuti hin beeknu. Ani hin beeku. Toli, deebiin isaa oktopaas bishaan keessa jiraata. Maaloo carra qabeessa akkamiiti kun? Kee onneen isaa tokkotuma hojii ala ta'eyyuu onnee biraan dhaabsifadha jedhee rakkatu. Toli jiitutti fufi. Tole.
lubbuu qabeeyyii dachee kanarra jiraatan keessaa parsantiin 94 kan ta'an bakka tokkotti qubatanii jiraatu. Eenyudha isaan? Wanta kana beekan ture. Ani hin beeku. Isinitti himu? Ture nutti himin. Gammoojjii keessa jiraata. Sirrii miti carraa tokko sifan kenna. Bishaan keessa jiraata. Yes, sirriitti argatteetta. Waan ajaa'ibaati. Lubbuu qabeeyyiin harki 94 bishaan keessa jiraatu jechuudha. Nama ajaa'ibu. Baay'ee malee hin beekun ture. Milkii dabareen kan keetii ammatti fufi. Gaaffiin gaafatameef deebisee gammadee tuunfit immoo. Tole isiniif haa ta'u. Tole kana haala gaariin deebisteetta. Amma immoo gaaffii biraan si gaafadha. Na gaafadhu. Garuu hunduma isaa immoo deebisee boodarra waan na gaafatu akka hin dhabne. Haa ta'uuf dedduuko. Namni yeroo jalqabaaf hawaarra qubate eenyudha? Na gaafattee duuteetta. Amma kun gaaffii ta'etu na gaafachuu keeti. Sanuu gaaffiin kun giiftiin madaala jettee isa takka istiin na gaafattudha. Akka salphaa ta'e sitti meera bar. Amma of tolummaa kee dhiisii deebisi. Neil Armstrong jedhama. Lammii biyya Ameerikaati. Yeroo jalqabaatiif kan inni hawaarra qubate bara 1962ttidha. Qaxaleeku. Amma immoo gara gaaffii cimaa ta'etti yaada barru. Baay'ee ulfaatu baatus xiqqoo ni cima. Ana bira ulfaataa cimaa wanti jedhamu hin jiru. Na gaafadhu. Tole. Addunyaa irratti biyya afaan federaalaa 11 qabduu fi sababa afaan federaalaa 11 qabduuf addunyaa irratti beekamtu eenyuun? Afaan biyyaalessaa 11 kan qabdu jettee? Maaliif okkorri keessuun al tokkoon eessa lixa? Mirkaneeffatteetta wanta kana. Afaan biyyaalessaa 11 qabaachuu ishee. Ila. Amma gaaffii irra deebi'uun kee tasuma deebiin ta'u. Botswaanaa? Lakki. Angoolaa? Miti. Garuu akka Afrikaa keessa ta'e barteetta. Burkina Faso? Giiftii ammas hin arganne. Irra deebii yaali. Senegaal? Deebisuu mitiitii tasumatti iyyuu dhiyaanne. Morokoo yookiin Maalii? Lakki miti. Maali ati biyyoota Afrikaa hundumaanaaf deebisuuf immoo? Tole natti himi. Tole giiftii ko. Gaaffii hundaa deebisuun kee kanumaafidha? Yeroo tokko mudata. Amma deebiinsaa maalidha? Deebiinsaa afaanota 11 kan qabdu kibbaa. Afrikaa kibbaa? Maal sirrii miti moo? Sirrii jette. Afrikaa keessa jedhee ergan eegalee kibba ergan jedhee Afrikaa kibbaa ta'uunsaa beekamaadha bar. Tole. Gara gaaffii itti aanutti darbi. Ani kanan jedhu. Gaaficha deebiseera jechuuf akka hin taane. Namni yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqe eenyudha? Namicha yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqe Filiyoo Taayilariidha. Lakki miti. Inni yeroo jalqabaaf TV kalaqe. Edaa akkasii. Ani kan isin gaafadhe namicha yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqeen jedhe. TVdhaaf raadaarii maaltu walitti fide? Maaliin maal walitti fide waliin ooftaa? Tole atumti nutti himi. Eeyyee nuti hin beeknu ati nutti himi. Durumayyuu gaaffiin gaafadhu baay'ee ulfaataadha. Akka salphaatti kan deebi'uu danda'u miti. Maaluukaa? Har'ammoo nutti dhaadaa'uuf jedha bar. Waan hundumaaf iyyuu namichi yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqe Roobert Weston yookaan Sir Robert Alexander Weston jedhama. Injiinara lammii Ingiliziiti. Amma deebii kana nutti himuuf waaqaan of qixxeessite? Erga beekteen dubbattu turteere. Tole. Dabaree korratti akka namni tokko hin falmine. Qophooftanii? Sirriitti malee. Sababa arrabni isaa afaan isaa gadi walitti buufe bineensi arraba baasuu hin dandeenye eenyu? Roobi? Qaxalii koo argatteetta. Maali milkii? Hinaaftee moo? Hinaafaa miti. Naa ajaa'ibe waa'ee reetu malee. Hiree ala bulte moo yati? Gaaffiin kee bineensotarraa bu'aan jiru marra. Amma isa dhiisitii jiituun itti fufi.
Baga bara haarawaa 2018 nagaan geessan jecha dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjattuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saaloonitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa %10 kaffaltanii, %30 immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe %60 immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa %30 ture namoota 20f %35 godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aasiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Utuun sittiin himiin kanan darbuun barbaanne tapha baay'ee dandeessa. Carraa goolii galchuun dhabeef malee. Ani akkas hin jenne. Dhugaa dubbachuuf araada waan natti taate natti fakkaata. Waan itti na fakkeessitu dhabdee araadatti na fakkeessita? Dhugaa dubbachuuf taanaan haala kanaan itti fufeennaan bakka tursiisa warra araadaan qabamanii galuun koonaaf. Egaa naannoo kanaaf mana barnootaa naannoo dhabdeennaan achumatti akka na barbaadduuf jedheen durseesitti. Kanaaf ammoo akkamirree yeroo nan argin ooltu maal si godha? Yaadatu si guulamoo miira dadhabbiitu sitti dhaga'amamoo meenatti akkam si godha? Hoo ani kanan jedhu araada irratti qorannoo gaggeessiteettamoo jechuun akkamitti kan hundumaa beekuu dandeessa? Ani kanan jedhu yeroo hundumaa siin gaafadha jedheen dagadha. Yeroo gumii wajjin wal jijjiirtanii nuun taphachaa turtan sana qubeelaa kana takkaayyuu ofirraa baasiin beekuu naan jettee turte. Nuun taphachaa? Nuun taphachaa miti? Maal jedhama ree? Jechiisatu baay'ee na ajaa'ibeeti. Nuun taphachaa. Kanaafuu hariiroon sii fi qubeelaa kana gidduu jiru maalidha ree? Qubeelaan kun akkuma yeroo darbee sitti mee yeroo murtaa'e fakkaakayyuu koo bukkeetti hin guddadhe seenaa koo hundallee sitti hin himne. Kanaafuu natti mikaa? Abbaa keenya hin beeknu. Haati keenya immoo da'umsa irratti ture kan isheen nu jalaa duute. Baay'ee nama gaddisiisa. Akaakayyuun koo abbaa harmee kootiiti. Innis yeroo sanatti lamaan keenya guddisuuf humna hin qabu ture. Kanaafiyyuu tokko keenya of bukkeetti hambisee tokko keenya immoo warra guddisaniif kennuun dirqama isaa ture. Egaa kanarraa ka'uun anaan of bukkeetti na hambisee gumii immoo warra guddisaniif kenne. Isin ladduu warra guddisaniif kennuu wayyuu ture? Jechuun koo lamaan keessan adda baatanii guddachuu keessanirra. Akkati akkas naan jettu beekan ture. Akkamitti? Jechuun namni seenaa keenya dhaga'uu hundumtuu akkasuma jedha. Jechuun akkuma akkasuma jette kan akkasii sooyyee ture. Garuu immoo hin beeku. Maaliif jennaan yeroo yaaduu akaakayyuun koo sa'aatii sanatti daandii qaxxaamurarra waan jiru natti fakkaata. Jechuun yookiin tokko keenya oolchuu yookiin immoo lamaan keenya dhabuu. Inni garuu isa lammaffaa filate. Jechuun
Innis yeroo sanatti haala inni keessa jiru gatiin hin beekneef itti murteessuu hin danda'u. Amma danda'utti waan humna isaatii godheera. Kanallee sirrii jette. Abbootiif ilmoon ofii hiikaa guddaa qaba. Haalli isaan keessa turan isin lamaaniin dhabuuf itti ulfaateetu ta'uu danda'a. Garuu qubeellaan kee... Egaa innis sana booddee innis dulloomee dadhabee hospitaala seenee ture. Yeroo sanattis ani isa bukkeen ture. Xumura irratti qubeelaa kana ofirraa baasee naaf kenne. Hiikti isaa maalidha siin jedhamu? Waan si ajaa'ibu qubeelaan kun waggoota baay'ee lakkoofsiseera. Jechuun hambaa seenaa keenyaati jechuu dandeessa. Maal? Sittiin fakkaatu miti seeraan kunuunfamee gatii ol kaa'ameef malee harmee keenya irraa kaasne yeroo lakkoofnutti gara dhaloota 8 lakkoofsiseera. Dhugaa keetii? Sin ajaa'ibu tokko yeroo du'u tokkotti dabarsaa yeroo asiin gahan. Kan si ajaa'ibu sababa harmeen kee akaakayyuu koo dursitee duuteef na qaqqabe. Anis immoo mucaa kootti dabarsuun dirqama kooti. Waggoota amma kanaaf maaliif walitti daddabarsaa as ga'an? Waan addaa maal qabaateetu? Egaa iccitii inni guddaan isa. Har'a karoora kee maalidha? Homa? Eessa nageessuufi? Eessayyuu calliseen. Maali akka durii sana nan qo'achiistu? Moo abdii kutatteeti? Ani hin galuuf jedhee nama kamirraayyuu abdiin kutadhu. Inni guddaan cichoominaa fi kutannoo nama sanaati. Dhuguma uummata akkasii qo'achiisuu barbaaddeeti? Lakki akkas miti. Maarri? Yeroo dheeraa si waliin dabarsuu barbaadeen. Garuu immoo yoo si qo'achiises gatiin qaba. Maaliif? Waan na gootee yaadattu? Maaliin si godhe? Fakkeenya kaasuu yoo barbaachise immoo human rights jechuun mirga lubbuun jiraachuu, mirga bilisummaadhaan dubbachuu fi kan kana fakkaatan of keessatti qabata. Democratic rights jechuun immoo mirga yaada ofii bilisummaadhaan ibsachuu fi mirga filuuf filatamuu kan of keessatti qabatudha. Nunga'u? Nga. Kana hunda akkamitti bareejattanii ajaa'ibamaa jirtu miti? Giiftiitu na qo'achiise. Hiriyaa cimaa yoo qabaattan nama cimaa akka koo ta'uu dandeessu. Maal taati? Dhiifama naaf gootettamuu naaf hin goone. Namni dhiifama namaaf godhe waan sana hin dagatan malee irra deddeebi'ee hidhii nyaatu. Maaliif si miidhuu akka hin daganne goota? Ammoo wal arginu keessatti akkan si miidhe kaasuu kanatti dhiistu yoo midha. Gammi, an akkasitti yaadee miti bara. Dhiifama dhugaa. Garaa kee irraa dhiifama kanaaf gootuu fi si miidhuu akka dagattuuf maal gochuun qaba? Natti mii waan barbaade yoo ta'u ani nan godha. Maaloo gammee, an akkasitti sitti dhaga'ama jedhee yaadee miti bara. Isa dhugaa lammata humaayyuu siin hin jedhu. Dhiifama naaf godhe. Beekaan koo aduu lammata waa'ee kanaa sitti hin kaasu. Kolfi kaa'u. Kolfi kaa'u. Kun kolfiira. Akkamittiin iccitii qubeelaa kanaan beektu? Sanyii keenya keessaa hiika qubeelaa kanaa kan beeku nama jalqaba godhatee qofa. Innis yeroo du'uuf jedhutti ilma isaatiin seenaa iccitii kanaa osoo itti himiin akka inni kunuunsa eeguu qabuuf imaanaatti kennee du'e. Egaa isaanis kanarraa ka'uun imaanaa kana eeguuf jecha asiin ga'ani. Maal isaa qubeelaa hiikaa isaan beekne godhattee deemtanii? Imaanaan waan kamirra caala bar. Namni tokko wanta tokko imaanaa sitti kenninaan imaanaa sanaaf dhaabbachuun dirqama. Imaanaan immoo maatiirraa yeroo ta'u itti gaafatamummaatu sitti dhaga'ama.
harka koo kana siif kennu yennaa qorattee xumurtee naaf deebistaa? Waan ajaa'ibaati. Waan seenaa fiilmii Hooliwudii naaf seenessitee natti fakkaate bara. Edaa fiilmii fi asoosamni addunyaa jannataati kan jedhamu kanaaf. Eeyyeen egaa akaakayyuun koo yeroo du'uuf jedhu akkuma kana naaf kennee du'e. Anis immoo mucaa koo filaachuun dirqama kooti. Egaa kunis yeroo na bukkee ga'u imaanaa qofa miti. Imaanaa nama du'e illee dabalateeti. Dhugaan siin jedha amma lubbuun jirutti nan eega. Ani siif jedhee ni bara. Hin sobiin anaaf jettee miti. Ofii keef miira mataa keef jetteeti. Akkasis ta'u siif jedheen. Isi maaloo akkamitti naaftummaan kee anaaf jettee ta'uu danda'a? Sababan ofii kootii si jaalladheef ofittoo ta'uu nan danda'a. Garuu moo rakkinni kee miira koo hubachuu dhiisuudha miti? Hiree walii walitti deebi'uuf jechuudha. Ishee wajjinis ta'u homaa wantee galleen jiru siin jedheera. Gammee akkamittiin si amanu carraa argatte hundumaayyuu fayyadamtee ishee waliin dabarsita bara. Silumaa eegallee eegaluu dhiisne si maal si galche? Gammee nama hin taane waliin yeroo iddoon taanetti kuftu callisee si ilaaluu hin danda'u. Hireedhaan namni hin taane? Ofii fufuttaafatti. Eeyyee hireedhaan namni hin taane. Amma yaadadha miti maal akkanaan jettee turte si yaadachiisu? Ani moo? Eeyyee. Maalaan immoo siin jedhe? Garuu yeroo qofaatti wal arginu waa ishee akkasitti qaafne maaliif barbaadda? Kunummoo eegalte egaa. Ati kanaan ala waan biraa waa yaadduun qabdu. Kanaaf qofaatti si arguun baay'ee na dhiphisa naanis. Toleetis garuu dhugaa isaanitti himi. Anis kanaan booda sin dhiphisu. Dhugaa dhagamme abbaan koo aduu. Atumti dhugaa jiru natti himi malee lamaffaasitti hin kaasu. Yoo inni afaan keellee si dhiisuu dide maaliif waan jettee kakatteef hin amanamtu? Abbaa keetiin kakatte bara. Kanaafuu abbaa kootiin kakadheera jira yerootti waan hin taane keessa galtu callisee si ilaaluutu narra ture. Akkasitti yaaddaa gamme. Intala lana si dhukkuba moo? Kan dhukkubaa jirullee si natti fakkaata. Waadaa koo diigee si baraaru moo waadaa koo kabajee yerootti waan hin taane keessatti kuftu callisee si ilaaluutu salphata. Intala kana dhukkubaa jira. Eenyurraa na baraarta ture? Hireerraan si baraara. Silumaayyuu hireetti waan hinaaftuu fi akka diinaatti waan ishee ilaaltuufi malee hireen nama akkasii akka hin taanetti iyyuu beekte. Eenyu? Ana giiftiitu hireetti naafa? Maaloo amma nan dhiphisi niitiin irraa deemi. Nan dhiphisiin erga siin jedheen dhiistu. Siin immoo maal si galche? Maal si ilaallata? Waa'een hiriyaa kootii akkamitti nan ilaallatu? Hiriyaa koo? Eeyyee hiriyaa koo. Irra siif deebi'u akkamitti waa'een hiriyaa koo nan ilaallatu? Si fuudhee na dhiisisin jedhamte dubbii kee dhiisteen deemtu maaliif dubbii biraa barbaadda? Gammee callistee ilaalta yeroo kun akkas naan jedhu. Jirraadha bara. Amma barbaadde yoo natti dhiyaatte isarra natti dhiyaattamoo? Achuma ture. Maaliif? Ani akka isheen sirraa deemtuuf jedheen malee dhiifama kee fudhee miti.